Oduu gaddisiisaa baay'ee nama gaddisiisaa. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu baay'ee nama gaddisiisu akkuma sooshaal miidiyaa irratti argaa jirru. Egaa guyyaan kun guyyaa baay'ee nuffisiisaa ta'e guyyaa baay'ee nama gaddisiisudha. Jaalalleen yookiin haati manaa aartist Andu'aalem Gosaa egaa guyyaa irraa kana addunyaa kanarraa du'aan boqottee jirti kan jedhudha. Sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa kan jirudha. Egaa waan kun hagam dhugaadha kan jedhamus namoota bebbeekamoon aartistoonni namoonni baay'een dhageettii kan qaban sooshaal miidiyaa irratti gadhiisaa jiru jechuudha. Dhimma kana baay'ee ilaalaa turre ammam qabatamaa dhugaadha jennee baay'ee ilaalaa turre. Haa ta'uti garuu sooshaal miidiyaa gubbaarratti namoonni baay'ee dhageettii qabanii namoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan beekanii dhugaa akka ta'e mirkaneessanii jiru jechuudha. Innis haati manaa yookiin immoo jaalalleen Andu'aalem Gosaa aartist Andu'aalem Gosaa du'aanii addunyaarraa boqochuu isheeti kan himaa jiranii. Kunis immoo kan ta'e egaa akka odeeffannoon sooshaal miidiyaa kanarratti deddeebi'aa jiru mul'isuu fi namoonni itti dhiyeenyaan quba qaban akka jedhanitti halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 irratti obboleettiin keenya moodelistii kan taate jaalallee yookiin haati manaa aartistii Andu'aalem Gosaa gamoo gubbaarra sa'aatii 5 irratti naannoo sa'aatii 5 irratti gamoo gubbaarra of darbachuu isheeti kan himaa jiranii. Egaa Waaqayyoon lubbuu ishee amaaruu mirga qulqulloota ishee aateechisuu jechuu barbaanna. Egaa yaadni tokko tokkos namoota dhageettii qaban irraa sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti kan deeman jira jechuudha. Innis egaa obboleettiin keenya gamoo gubbaarraa of darbattee yaa jedhamu iyyuu malee haga ammaatitti maal taatee gamoo gubbaarraa akka of darbattee ka'umsi ishee maali kan jedhamu qabatamaatti qorannoon kan adda baasu ta'a jechuudha. Garuu maal akka ta'e ilaallee boodas odeeffannoo arganneen kan biraan geenyu ta'a. Ammatti garuu gadda baay'ee namatti dhaga'amu gadda onnee namaa cabsu mucayyoo baay'ee qaxalee taatee ol guddattuu kichuu kan taate of biraa dhabnee jirra. Egaa wanti godhamuu danda'u hin jiru. Duuti nama kamiifiyyuu kan hafuu miti. Garuu immoo garaa nama nyaata. Duuti yeroo malee gaafa nama fudhattu duuti iyyuu ni jira. Duuma keessa iyyuu duuti akka malee gaafa namatti dhufu egaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama naasisa. Wanti jechuu dandeenyu homtuu hin jiru. Hundumaayyuu araaraan waaqayyotti bu'uu, waaqayyoon kadhachuu. Egaati hundumti keenya yoo amantii qabnuuni gara waaqatti dhiyaachuudhaaf waaqayyoon kadhachuu waaqayyotti bu'uu nu ilaallata. Egaa nuti sarara jirraa malee bor waan taanu hin beeknu. Anii fi isinis carraan kun nu eeggata waan ta'eef carraa akkana kana keessaa waaqayyoon hunduma keenya yoo hawwatu biyya keenyas biyya nagaan yaa godhu. Egaa obboleettii keenyas waaqayyoon mirga qulqulloota ishee dhaabuu isheedhaan jenna. Hiriyoottan ishee hiriyaa ishee jaalallee ishee Andu'aalem Gosaadhaa fi hiriyoottan ishee maatii ishee hundumaayyuu waaqayyoon jajjabina isaaniif yaa kennu jenna. Egaa akkuma namoonni tokko tokko jedhan yookiin immoo namoonni beektonni fuula sooshaal miidiyaa feesbuuka gubbaarratti gadhiisanii akkuma ilaallu egaa maal taatitti rakkoon ishee maaliif fooqi kanarraa akka of darbatu taasise dhuguma ishiitu of darbate kan jedhamu sassana ija shakkiitanis kan ilaalan jiru. Hundumaa caalaa isheen boqottee jirti. Kanas ta'e sanas deebitee gara biyya lafaatti yookiin immoo jireenya dargaggummaa jireenya ganaa waa baay'een ishee hafuu sanatti deebi'uu hin dandeessu. Kanaaf isheen deemtee jirtu wanti godhamuu danda'amu hin jiru. Hunda caalaa garuu nutis jabaannee waaqayyoon kadhachuun waaqayyotti bo'uun yeroo kanatti biyya keenya nageenya akka bu'u walii keenyaaf kadhachuun barbaachisaa ta'a. Dhugaa dubbachuu fi wanti akkana nama taasisaa jiru kun wanta hafuurri hamaan
biyya keenya keessatti raawwachaa jirudha jechuudha. Hafuurri hamaan biyya keenya keessatti jireenya namaa guyyaa guyyaadhaan kallattii adda addaatiin balleessaa jira jechuudha. Jireenya namoota, jireenya hayyoota, jireenya dargaggoota qaqqaalii balleessaa jira jechuudha. Hafuurri hamaa kun hojii isaa kana godhatee kallattii adda addaatiin biyya keenya keessatti lubbuuwwan hedduun akka bahaniif sababa ta'ee jira waan ta'eef egaa hafuura hamaa kana mo'achuu kan dandeenyu maal yoo ta'edha? Jabaannee kadhannaadhaan jabaannee waaqayyoon yoo kadhannee walii keenya yoo kadhannee waaqayyoonis nu gargaara waan ta'eef waaqayyoon biyya keenya biyya nagaan kan boqotee nuuf amaaruu kanaaf immoo jajjabina nuuf kenne warra gadda keessa jiru waaqayyoon jajjabina kennee fi